بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي كان سبحانه وتعالى وانجب قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أكنا جد ربي كان سبحانه وتعالى سورة كهف آيات دبتكو في كدان درتي. أكنا جد ربي كان ربي قدته والتاي. أكنا جتون كان يا بليان سكنتا غويا أردا كنا كيستي wanni nuti ilaallu yeroo jalqabaatiif maali ayata kana irraa dubbannaa jechuudha. Rabbiin ayata kana keessatti maal itti fedhe qul innamaa ana basharun mithlukum yuuhaa ilay. Akka kana jechuun maal yaa ergamaa kiyya nabinaa Muhammad wanni ati ummata keetiin jettu innamaa ana basharun mithlukum ambeetta namuma akka keessaniiti. Namuma akka keessanii fakkeenyuma nama akka keessanii malee waan isinirraa adda qabu wahii namummaa keessatti waan adda wahiitu waan qabu hin qabu jedhiini itti himi. Wanni ana isinirraa adda bahee yoo ka jiraatu taate yuuhaa ilay rabbitu waxayii anatti godhee qur'aana anatti buusee waa ani gadi isinitti buuse kana waa an sitti buusee siin erge kana ummata biraan dhaqqabi jedhee ana erge malee waa tokko wamaa adda hin jiru isiniin adda hin jiru jedhiini ummatatti himi jedheeni rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nabinaa Muhammad ajajee jechuu. Akka kana jechuun maal akka namoonni biroo yookaan namoonni amantii biraa hordofan hubannoo dhabiinsarraa kan ka'e waan kana beekuu dhabiinsarraa kan ka'e wanni isaan jechaa jira maal inni ummanni muslimaa amantii muslimaa kan hordofan kuni bar isaan nabinaa Muhammadi gabbaru rabbi hin gabbaranu namuma akka kenna kan haadha abbaa isaa maqaa beekan ka bakka inni itti dhalate beekan namuma kana gabbartu isin nama gabbartu malee rabbi hin gabbartu jedhanii hubannoo dogongoraa qabatanii adoomaa isaanii hin galin hubannoodhaan ala jechoota akkanaa kana kallattii garagaraatiin ergaa ofii kan dabarsan ni arginaa jechuu. Kallattii garagaraatiin gaafa jennu miidiyaalee hawaasaa hundaa irratti akkasumas yeroo namaa walitti dhufan miira keessa galuudhaan isin nama gabbartu nami keessan sun du'ee haga ammaa achi jira hin kaane nama du'aa hin ka'in tokko gabbartu jedhaniitu yaada akkanaa kana qabatanii amma yeroo ammaa kana qabatamaan addunyaa kana guutuu irratti walumaan argaa jirra. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala dursee gaafa nabinaa Muhammad nabiyyii keenya sallallahu alayhi wa sallam gaafa isaan ergan qur'aana isaa keessatti gaafa itti buusu jecha kana jedheeni jechuu. Jecha kana jedheen nabinaa Muhammad ergama ummanni muslimaa wanni inni jedhee itti amanu nabinaa Muhammad ergamaa rabbiiti. Rabbitu ergee qur'aana itti buuse qur'aana kana fuudhi ummata biraan dhaqqabii itti himi dirqami keeti kan nuti dirqisiinu tokko ummata biraan gahuu qofa itti himuu qofa waan rabbiin itti ergisan akkuma inni jirutti fuudhanii ummata keenya biraan gahuu qofa nuun gahanii jiru. Achirratti ammoo bakka qur'aani kun hubannaa barbaachisutti ammoo karaa keessaatiin ammas irra deebi'ee akka hiikamuu qabu nabinaa Muhammaditti rabbiin keenya beeksisuudhaani waan irra deebi'amee hiikamu sana ammoo nabinaa Muhammad irra deebi'anii nu hiikanii jiranii jechuudha.